arras walit dachaaneetiin jirra seenaa ajaa'ibaa tokko walitti deebine innillee seenaa barnoota guddaa qabudha. Viidiyoo kana yoo dhaggeeffattan haga xumuraatti waan guddaa irraa baraattan. Hayyee osoo viidiyootti hin seenne ati haaraa waan taateef mana kanaaf sabiskiraayibii godhi. Laayikii illee hin goone waan ta'eef laayikii tuqi. Sheer illee sheer godhi. Wantoonni kun hunduu si homaa hin miidhamne ana ammoo na fayyada waan ta'eef osoo hin miidhamin na fayyaduun yoo kasi gammachiisu hin dagatiin. Gara seenaa keenyatti dabarra. Seenaan keenya guyyaa irraa hattoota lamaantu ture. Hattoonni lamaan kun baadiyyaa keessa ta'anii karaa uummanni magaalaa irraa galuuf magaalaa ittiin dhaqutti nama eeguudhaan namoota garaagaraa saamaa qabeenya isaanii harkaa fudhataatiin turan yeroo dheeraa. Eega akkasumatti hawaasa kana dararaa turanii booda yeroo dheeraa booda guyyaa tokko akkuma aadaa isaanii nama karaa kana dhufu tokko saamachuudhaaf yookaan waan inni qabatee deemu harkaa fudhachuuf karatti bahan. Erga karatti bahanii isaan nama eeggachuu jalqabanii tulluu takka irra ta'anii namni tokko inni gabayaa galu argan. Namni kun hoolaa bifti isii adii ta'e ka gaafni isii tokko cabaa ta'e harkaa qaban. Mataa isaa irratti qabee dammaa ulfaatina kiiloo giraama 10 ulfaatu baadhateera. Aduu lafti fageenya karaatii dadhabbiitti jira. Eega kana ammoo nama kana argachuudhaaf hedduu gammadan. Mala ittiin nama kana irraa qabeenya kana harkaa fudhatan baafatan. Sababbiin isaa humnaan yoo itti deeman humna yookaan isaan irra qabaatee isaan miidhuu waan danda'uuf ammallee iyyatee namni itti birmatee qabeenya isaaf qabuu waan danda'uuf maal isaan gaafata mala isaan barbaachisaa jechuudha. Nama kana saamuudhaaf malootaalee kana dura fayyadamaa turan hedduus qabaatan ammas mala biraa baafatanii itti dhufan. Eega itti dhufanii namni tokko isa dura bahuudhaan karaa irratti ciisee isa eege. Erganitti ciisee eegee gaabii adii uffatee karaa irra ciisu jira waan ta'eef yaa naman yoon argaa jiraatte na bira hin dabbarin ansi argutti hin jiru jedhe. Obboleessa maal taatee jedhee itti godhee gaafate. Ani ijaan hin argu karaa ati deemtu kana deemuutu jira. Namatu karatti nagate waan ta'eef na fuudhiitii naan deemte. Ansi gargaaruun silaa na gammachiisa. Haa ta'uuti ammoo harka tokkoon hoolaa harkisutti jira. Harka tokkoon qabee qabadheetiin jira. Akkamiin si gargaara jedheen. Egaa hattichi kun namni nama nyaachuu deemu akkatti nama nyaatu hin dhabu waan ta'eef mala itti baase. Mala itti baasee maal jedheen? Ani hoolaa kan kee si harkisa. Ati ammoo harka qabii na harkisu. Eega sanii ammoo bifa kanaan na gargaaree jedheen. Innillee nama rakkate gargaaruun hedduu isa gammachiisa waan ta'eef isa gargaaruu murteesse. Erga isa gargaaruu murteessee hayyee jedhee harka isa qabee adeemuu jalqabe. Hoolaa haadha isaa qabateetiin jira. Namichi ijaan hin agarre. Inni harka namichaa qabateetiin jira waan ta'eef fuuldura laalaa deeme. Kana jidduutti hattichi lammaffaan inni goda keessa dhokate achi bahuudhaan namicha duubaan hoolaa hiikkate. Akka namichis hin beekne haada yookaan funyoo harka namichaa irratti dhiisuudhaan hoolaa irraa hiikkate. Erga diqqoo deemanii namichi hoolaa fudhate dhokatee argee booda yaa namichoo haani na haffalateetiin jira hoolaan kan kee amala qabaa jedheen. Yeroo inni of duuba laalu hoolaan haadarra hin jiru. Eega sanii iddoo dhiyoo kanatti haanni sitti hanfallate yoo of duuba deebinan argaa jedheen. Eeyyee bakka dhiyootti yoo duuba deebite argachuu dandeetta jedhe. Egaa namichi kun ijaan hin argu waan ta'eef qabee dammaa isaatti kennatee hoolaa ofii barbaacha gara duubaa deeme abbaan hoolichaa. Yeroo inni gara duubaa deebi'utti hoolaan miila fageeffatte waan ta'eef argachuu hin dandeenye. Hayyee hoolaa dhabeera jedheetii damma isaa fudhatee namicha rakkates gargaaree galuudhaaf yoo inni dhufu namichis hin jiru. Damma qabee saniin fudhatee deemee jira. Qalbiin namichaa rifatee hedduu dhama'e waan godhu wallaalee diinaan gowwoomfamuu fi malaan nyaatamuu isaa erga baree booda rakkatanis jibban mana ofii hin hanqata waan ta'eef galuudhaaf qajeela. Gochoonni inni isarra raawwatame kun isa aarsaa wantoota ta'eefillee itti gaabbaa erga deeme booda mana dhaqqabe. Yeroo inni mana dhaqqabutti haati manaa isaa argitee fuula isaa irraa akka dallansuun jiruuf akka wanni ta'e wayii isa mudate irraa agarre. Maal taate jechuudhaan gaafii isa gaafate.
Innis wantoota ta'e akka diinaan gowwoomfamee damma harkaa fudhatanii fi ammallee hoolaa haati isaa kennaadhaaf isaa kennite akka harkaa fudhatan itti hime namichi. Erganitti hime haati manas safuudha. Sisaamuun isaanii ajaa'iba. Garuu haa ta'u hunduu guyyaa ergata malee waan hojjetu galatan argataa jetti. Intalti jabduu fakkaatti. Eega kana booda turtii yeroo muraasaa booda jarrillee namicha fagaatuu fi abdii muratee deemuu isaa erga arganii hoolaa kana gurguruudhaaf murteessan. Gurguruudhaaf gara gabaatti geessuu waan yaadaniif deemsa eegalan. Turtii yeroo muraasaa booda gabaa dhaqqaban. Yeroo jarri gabaa dhaqqabanitti sa'aatiin deeme waan ta'eef namoonni hedduu galanii warroota naannoo sanitti dhihaatanii fi warroota waa gurguratan iddoo gabayaa jiru. Yeroo kanatti namoonni hoolaa beekan hoolaan naannoo magaalaa sanii waan ta'eef haati isaa jiraattuu magaalaa sanii taatee ilmi isii kabaadiyaa ta'u hoolaa kana isa kennaatti waan kenniteef hoolaa kana arginaan namoonni naannoodhaa itti marsanii hoolaa kana eessaa fudhatan. Gaafni isaa tokko maal ta'ee cabe isinoo akkamitti argattan jechuudhaan gaafii itti dhiheessan. Jarri hoolaa adhuma hatan malee maalummaa hoolaa kanaa gaafni maaltu si cabe bifa kana hoo akkam waan irraa quba qaban hin qaban. Wanta himan dhabanii osoo isaan dhama'anii jidduu kanatti qaamni seeraa naannoo sanii itti dhufe. Erga dhufe qorannaa yeroo muraasaatiin booda hoolaa kanallee abbaa isaa itti argee hoolichis hoolaa inni dura naannoo kanatti beeku ta'uu erga hubatee booda addaan baafachuudhaaf maatii hoolaa kanaa itti barbaade. Haatis erga dhuftee booda hoolaan kan isii ta'uu dubbattee ilma isiitiif bifa kennaatiin kennu itti beessifte. Erga kana dhagahe qaamni seeraa kun hattuu kanneen lamaan seeratti dhiheessuudhaan hoolaa fi qabee dammaa fuudhee gara mana namichaatti imaluu eegale. Erga deemaa ture booda baadiyyaa keessa zooree mana isaa arguudhaan itti dhihaate. Namichis rifatuu irraan rifatuun biraa isa mudate. Duratti hoolaa dhabeetiin jira. Hoolaa irrattis qabee dammaa dhabeetiin jira. Kana kan ta'e immoo namaan gowwoomfameeti. Ammas ammoo wanti haaroo maaltu bade akkamitti qaamni seeraa mana kiyya dhufe jechuudhaan qalbiin isaa dhahannaa keessa jiru. Erga itti dhiyaatee booda namichi nagaa gaafatee itti siqe. Obboleessa koo maaltu bade maaltu si mudate miila kamtu gara kiyyatti siin dhaqqabe jechuudhaan gaafii isa gaafate. Erga sanii qabeenya isaa gowwoomfamuun diinaan akka inni fudhatan akka baree fi qabeenya isaa san akka isaa fidee dhufe itti hime. Erga itti fidee booda qabee dammaatii fi hoolaa isaa fuudhee itti kenne. Abbaan hoolaallee gammadee yaa rabbii kiyya karaa fageenya kan qabee dammaa kanas akka ani hin baanne na goote hoolaa kanas akka ani masa kanne goote manatti akka kiyya naan barbaade galanni keetii jedhe. Eeyyee galanni kan rabbii. Asirraa wantoonni isin barachuu qabdan wantoonni hedduu wanti nu khayrii taanee namaa yaannu namoota irraan sharriidhaan giseenuu deebi'an hin agarru. Haa ta'utti ammoo xumurri isaa nuuf keeriidha. Rabbiin irraa galata argannaa waan ta'eef namichi kun waa tokkoon nama fayyaduu yaadee waa lama fayyadamaa ta'e. Tokkoffaa irratti odoo kophaa isaa deemee hoolaa kanaan gara mana isaatti kan imalu ta'ee dadhabbii guddatu imala karaa isaatti isa eeggate. Akkasumallee qabeen inni mataa irraa qabu ulfaatina qaba waan ta'eef waa lamaan dararamaa galuu isa gaafata. Kanarraa rabbiin isa baasee sababa inni tola namaa ooluudhaatiif maal ta'e manatti qabeenyi isaa nagaadhaan isaa dhufe. Akkasumallee hattuunis mala baaftee nama saamte. Malli isaan baasanis harkatti hafee rabbiin mala isaatiin isaan qabe. Egaa obboleewwan warroonni mala nama baaftu guyyaa mala nama baasuuf deemtan rabbiin mala biraa akka isin baasu beekuu danda'u qabna. Akkasumas wantoonni tokkoon tokkoon nuti tola namaaf oollu hammeenyaan nama san irraa nuuf beekullee xumurri isaa rabbirraa gaarii akka ta'e tilmaamuu qabna. Kanaaf viidiyoo har'aan kanaarraa haala yeroo kanaatiin namoonni wal gowwoomsanii kallattii adda addaatiin qabeenya wal saamuu, qalbii wal cabsuu, jiruu walii diiguu, nama wal jalatu jidduu seenanii adda baasuudhaan jireenya nama hedduu booressaniitiin jiran.
haa ta'uti namoonni yeroo baay'ee miidhaman namoota namaaf yaadanii fi qalbiin isaanii qulqulluu ta'edha. Namoonni akkanaa kun baga miidhamtan isiniin jedha. Namarraa miidhamtanillee galanni keessan rabbiin irraa waan guddaadha waan ta'eef. Wantoonni tokkoon tokko namni arraan tana sirratti hammeenyaan raawwatu boru gaarimumna kan keetiin dachaadhaan rabbiin siif kafa. Kanaaf viidiyoo kanarraa akka an gammadee waa irraa baradhetis isinis waa irraa barattan jedhetii yaada. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee jiraate tokkoffaa irratti sabiskiraayib gochaa hin dagatinaa. Lammaffaa irratti laayikii gootan malee bira hin kutinaa. Sadaffaa irratti hiriyaa keessan nama jaallattaniif nama beektaniif sheer gochuudhaan akka viidiyoon kun nama hedduu dhaqqabu taasisaa. Egaa viidiyoon akkanaa ammoo viidiyoon barnoota qabu akka yeroo biraatiif naqabuuf ammoo erga sabiskiraayib gootanii olii irra kaa'adha. Obboleewwan kiyya ilmaan Oromoo afaan kiyya dhageettan idil addunyaarra jirtan hunduu nageenya bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jecha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuuf. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.